Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaa magaalaa Lugoo sagantaa ifxaara daandiirraa gaggeesse. Sagantaan ifxaara gaggeessuun magaalaa Adaamaatti akkuma tufettira. Buruma kanan akka kutaa magaalaa Lugoo sagantaan ifxaara daandiirraa bakka hordoftoonni amantichaa argamanitti gaggeeffameera. Jiini Ramadaana eebbifamaa hordoftoonni amantaa Islaamaa soomaa fi salaataan dabarsuun beekamuudha. Hojiraachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Lugoo Obbo Mulaatu Kabbadaa hordoftoota amantaa Musliimaaf ergaa dabarsanii akka jedhanitti baatiin Ramadaana baatii jaalala tokkummaa fi soomaan hiyyeessa gargaaruu fi kadhannaan dabarfamuudha jedhan. Amantaadhaaf kabaja kennuun, beekamtii walii kennuun, jaalalli hawaasa keessa jiru tumsa waliin gochuudhaan jaalalli akka dagaagu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kana qofa osoo hin ta'in immoo amantaan kaayyoon amantaadha wal gargaarsa. Nama harka qalleessa ta'e sooma kana hiikuu lulluqachuu hin dandeenye asitti akka lulluqatuuf hawaasni tumsa gochuudhaan asitti sagantaa kana waliin dabarsu jaalallii fi tokkummaan akka cimu gochuudhaaf asitti sagantaa bareeda kana karaa baay'ee miidhagaa ta'een qophaa'ee jechuudha. Pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmuud Hussein akka jedhanitti amantaa sabaan osoo waliin qoodiin jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraachaa kallattii amantaa cimsuuf mootummaan ida'amuu kaa'een sagantaan kun haala bareedaa ta'een akka qophaa'uuf haala mijeessan kutaa magaalichaa galateeffatan. Ji'a kana kabajuudhaan waliin jiruu keenya immoo cimsuudhaan ummanni kuni ummata tokko jechuu argisiisuudhaan ji'a guddaa kana keessa ji'a tokkummaa ji'a Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kalaama rabbii keessa buusee shahru ramadaan alladhii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas hawaasni keenya tokko tahee akka jiraatu hawaasni keenya jaalalaan akka jiraatu hawaasni keenya wal deeggaruudhaan harka qal'eeyyii deeggaruudhaan abbaan qabeenyaa warra harka qal'eeyyii bira dhaabbachuudhaan hawaasni hundi tokkummaadhaan biyyattii tana keessatti akka jiraatu kallattii kana kaa'uu isaaniitiif galatooma ulfaadhaa jennaani. Sheektonni fi imaamonni saganticha irratti hirmaatan akka jedhanitti ifxaara kan rabbitti kadhatan tokkummaa fi waloomaa cimsuu gaggeeffamuun gammachuu guddaa nutti dhagahama jechuun EBS'if yaada kennan. Wanni eegamu amantaa musliimaa tokkummaa akka tokkoon deemee akka tokkoon hiriiree islaamummaa waan kitaabni irratti ajaje hunda taqabbalee waliin jiraataa kan qabne immoo waamee faxarsiisaa kunoo amma fakkeenya isaa uummata karaarratti bahee rakkataa wajjin faxaranii akka gaariitti فطورة فطراني جراتني أكنت جرا والله الحمد لله رب العالمين. باتي رمضان أقرتي جا بودا جا خير جا بركة جا جيرا ماتي زمان أقرتي إجانا إيجي أما تقرتي كذا توكو نيانة كذا باتي كذا توكو نيانة كذا لما فرتي ربين باتي توكو أقرتي إجانا سوم نقرتي إجانا نبرسيسه سني رواني نبرسيسه ما إني سوم ني أمتك أنا كبجان أمي ربين صدر كعلات أداتين قرتي أمي ربيني كناف كبجان نم نقوليا بيلا أولي miidhamaa ooleetini waanuma kaleessa halaal rabbiin irraan dhooggiin arma irraa dhoogee Ramadaana keessa barsiise wanni inni barsiisu ilmi namaa waan hin taane waan badaa irraa gartee gana obsuu danda'u wal obsiisuu gartee gana danda'uu fi waan rabbiin gidee biroo irraa fagaadhaa jedha irraa fagatu akka danda'amu Ramadaani gartee baay'ee gartee gana nu barsiisa ji'a barakaatii ji'a tokkummaatii ji'a jaalalaati kakkeeyri isaa gartee baay'ee dachaati wayitumaraa dachaa gartee rabbi nu haa taasisu maasha Allah bakka bareedutti sa'a bareeda gartee wal geenne ulfaadhaa wayyee magaalaa toomaa warra nagaan deemu nu haa taasisu.